addunyaa irratti xiqqummaa isheetiin biyya lammaffaadha. Baay'inni uummata ishee immoo 38,000 qofa yoo ta'u, bal'inni ishee immoo iskuweer kiiloomeetira 2 kan hin caalledha. Biyyattii kanatti namoota 3 daandii irratti argitan keessaa tokko abbaa biiliyoneeraati yookiin immoo jiraattota ishee 3 keessaa tokko qabeenya miiliyoonaan lakkaa'amu kan qabudha. Jiraattonni ishee gonkumaa gibira hin kaffalani. Dandeettii kan qabaattan yoo ta'e konkolaataa warqiin hojjetame yoo bitattan akkasumas qabeenyi koo eenyuuf gahaadha kan jettan yoo ta'e uffata daayimandii irraa hojjetame kan keewwattan yoo ta'e maddi qabeenyaa keessanii maalii jedhee kan isin gaafatu hin jiru. Kunis immoo addunyaa irratti kan argamanii fi hanga qabeenya isaanii qulqulleessuuf kan sodaachisan abbootii qabeenyaa kunneen biyyattii kana akka filatan taasiseera. Nagaa fi fayyaa kan isiniif hawwinu maatii chaanalii ajaa'ibaa keenya. Seenessarraa keenyaatiin qarqara galaanaa kibbaa Faransaayitti kan argamtu waa'ee imaammataa gibiraa fi haala jireenyaa mijataa isheetiin buufata abbootii qabeenyaa kan taatee fi bal'ina lafaa iskuweer kiiloomeetira 2 hin caalle kan qabduun addunyaarraa biyya xiqqishuu kan taate seenaa ajaa'ibaa Moonaakoo isin daawwachiifnaatii hanga xumuraatti nu waliin turaadha. Akkuma barametti egaa chaanalii keenyaa fi haaraa kan taatan yeroo tokkoof qofa subscribe gochuun nutti makama. Maatii kan taatan immoo viidiyoo kana kaaniif akka qoddanii fi kabajaan isin gaafanna. Moonaakoon biyya kibba Awurooppaatti kan argamtudha. Biyyattiin kun bal'inni ishee baay'ee xiqqaa ta'us biyya ajaa'ibaa birmadummaa qabdudha. Biyyattiin hanga barruu harkaa geessu kun guutummaan guututti Faransaay'n marfamtee kan argamtudha. Kallattiiwwan sadiinis Faransaay waliin daangaa qooddatti. Kallattii tokkoon garuu galaana Meeditiraaniyaatiin kan daangeffamtudha. Biyyattiin bal'inni ishee iskuweer kiiloomeetira 2 hin caalle kun biyya xiqqishuu birmadummaa fi bilisummaa gonfattedha. Akka biyyaatti beekamtiin idil addunyaa kan kennameef kan akka magaalaa Vaatikaanitti aanuun biyya xiqqishuu addunyaa lammaffaa kanaas taatetti. Erga hundooftee kaasee hanga ammaatti sirna mootiin kan durfamtu biyyattiin kun seera mootummaatiin bultus kan qabduu fi ministeera muummee mootiin muudamus dhimmoota siyaasaa biyyattii olaantummaan ni to'ata. Biyyattiin kun yeroo ammaatti mootii Albeert tokkoffaa jedhamuun durfamaa jirti. Biyyattiin adda sangaa waliin madaalamtu kun humna ishee waliin seenaawwan ajaa'ibaa qabatteetti. Har'aafis seenaawwan ajaa'ibaa Moonaakoo keessaa 10 isiniif qooduuf qindeeffanneerra. Tarii dhugaawwan har'aaf viidiyoo kanaan hamataman erga ilaaltaniin booda Moonaakoo daawwachuuf yaadni wayii yoo isinitti dhufe hanga maallaqa gahaa qabaachuu keessan mirkaneeffattaniiti malee calluma jettanii magaalattii kana deemtanii kan daawwattan yoo ta'e abbootii qabeenyaa miiliyooneroota waliin morkachuu fi akka qophooftan hubachuu qabduun ergaa keenyadha. Sadarkaa 10ffaa irratti kan kaawwanne haalli jireenyaa jiraattota Moonaakoo akka hoomaa jaldeessaa qorritti hammaatetti iddoo tokkotti baay'atanii jiraachuu isaaniiti. Bal'inni lafaa iskuweer kiiloomeetira 2 hin caalle kana irratti namoonni 38,000 fi 300tu jiraatu. Kun jechuun immoo iskuweer kiiloomeetira 1 irratti namoonni 19,000 fi 150tu jiraata jechuudha. Yookiin kaara meetira 1 irratti namoonni 19 ni jiraatu jechuudha. Dhugaadha akka Indiyaa, Kalkaataa fi biyyoota Afrikaa wal dhiibanii jiraatanitti tilmaama keessaa yoo gashine haala akkasiin iddoo tokkotti baay'atanii jiraachuun kun hanqinni yookiin rakkoon hiyyummaatiin ta'uusaa walitti ni finna. Wanti dhugaa biraa Moonaakoon bakka tokkotti namoonni hedduun wal dhiibaa biyya jiraatan keessa tokkodha. Moonaakoon garuu haala jireenya akkasii keessa kan seente rakkinaan osoo hin taane sababii faallaatiinidha. Moonaakoon bu'uura madaallii jireenyaa addunyaatiin tokkoffaarratti kan jirtu yoo ta'u qorichaafis yoo barbaadame garuu hiyyeessa tokko argachuun abjuudha. Kanaafuu abbootiin qabeenyaa maaliif biyyattii kana filatan jechuun keessan hin hafu mitiiree nu waliin kan turtan yoo ta'e ni hubattu waan ta'eef gara ragaa ajaa'ibaa salgaffaatti haa ceenu. Wanti ajaa'ibsiisaa biraa Moonaakoo alaabaa ishee ilaallata. Alaabaan Moonaakoo alaabaawwan biyyoota sadiirraa kan walitti babbahedha. Alaabaawwan biyyoota sadiirraa kan walitti babbahee fi biyyootiin sadan kunneenis Indooneeziyaa, Poolaandii fi Singaaporidha. Kan wal fakkaatan ta'us garaagarummaas ni qabu. Alaabaan Moonaakoo alaabaa Indooneeziyaarraa halluu diimaa fi adiitiin gara dalgaatti kan dibamedha. Alaabaan Moonaakoo guutumaan guututti alaabaa Indooneeziyaa fakkaata. Garaagarummaan alaabaa lamaan kunneen gidduutti jiru dheerina dalgaa fi hojjaatiin qofadha. Haa ta'u malee Indooneeziyaa qofa miti alaabaa Poolaandis wal fakkaataadha.
Haa ta'u malee alaabaan Poolaandii kan Moonaakoo irraa adda kan isaa taasisu iddoon halluuwwan diimaa fi adii itti argamanidha. Alaabaan biraa Moonaakoo waliin baay'ee wal fakkaatu kan Singaaporidha. Garaagarummaan isaanii qoftis suuraan addeessaa alaabaa Singaapoor irratti argamuu fi urjiiwwan 5 qabaachuu isaati. Gara 8ffaatti waa'ee ceenu immoo walitti dhufeenyii fi jaalalli Moonaakoo fi Hooliwud gidduutti argamudha. Kan nama ajaa'ibu lamaan kunneen sirna amantiitiin kan walitti dhufan hanga fakkaatuttidha miiltummaan isaanii. Fiilmiiwwan Hooliwud hedduun magaalaa kanatti hojjetamaniiru. Kanneen keessaas Ocean 12, Iron Man 2, Monte Carlo, Golden Eye fi kan kana fakkaatan ni argamu. Dabalataanis addunyaa irratti manneen kaasinoo itti taphatan bebbeekamoon Moonaakoo keessaa kan argamanii fi fiilmiiwwan James Bond itti hojjetameera. Hooliwud gara biyyattii kanaatti akka dhufu kan taasise maali yoo jettanii jaarraawwan hedduu fi kabajaa fi beekamtii ijaarrattedha. Akkasumas qabeenya kuufattedha. Dhimmi ajaa'ibaa Moonaakoo kan biroo immoo baay'ina lammiilee isheetiin. Eeyyeen kutaaleen hawaasaa Moonte Gilaasgoo jedhamuun beekaman kunneen biyyuma isaanii itti dhalatan irratti lammiilee biyyoota biroo irraa dhufaniin caalamaniiru. Lammiileen hedduun Moonaakoo keessa jiraatan biyyoota biroo keessatti kan dhalatanii fi kanneen keessaa immoo lammii Faransaay kan ta'an lakkoofsaan hedduudha. Dhalootaan Faransaay kan ta'an jiraattonni Moonaakoo baay'ina uummataa keessaa 28 ol kan qabatanidha. Monte Carlo kan jedhaman 21 ol, dhalootaan Xaaliyaan 18 ol, dhalootaan Ingiliiz 7 ol akkasumas kanneen biroo immoo gahee hafee ni qabatu. Kanaanis Moonaakoon biyya xiqqishuu addunyaa bakka buute jechuu dandeenya mitiire. Jaafar Geenyeerraa hordoftoota keenya. Humni poolisii Moonaakoo nageenyaa fi tasgabbii biyyattiif xiyyeeffannoon kennu addunyaa kanarratti dorgomaa hin qabu jedhama. Moonaakoon baay'ina uummataa fi bal'ina isheetiin wayitaa madaalamtu humna poolisii humna ishee olii qabdi. Baay'ina isaaniirraa kan ka'een poolisoonni baay'atanii wayitaa argamanitti maaltu uumamee jechisiisa. Dabalataanis iddoo hundatti torbee guutuu sa'aatii 24 kaameeraawwan nageenyaa fannifamanii nageenya jiraatotaa ija osoo hin dunuunfatin ni eegu. Poolisiin tokko nageenya namoota 100 eeguu fi dirqama qaba. Walumaa galatti humnoota poolisii 515 nageenyaa fi tasgabbii uummata mirkaneessuu fi kan bobba'an yoo ta'u, hanga baay'ina uummataa fi bal'ina isheetiin waliin walitaa madaalamu miseensonni poolisii biyyattii baay'inaan addunyaa keessaa olaanaa taasisa. Kanaaf fakkaata Monaakootti gochi yakkaa raawwatameera jedhamu guyyaatti dhiisaatii ji'attuu argamuu fi dhaga'amuun hin jiru. Guddinni waliigalaa yookiin GDP biyyattii fi lammiileen biyyattii dhuunfaan galiin argatan dhimma biraa ajaa'ibaa xiyyeeffannoo argatedha. Biyyattiin kun bal'inni ishee xiqqoo ta'uu irra darbee qabeenya uumamaa kana jedhamu hin qabdu. Yoo qabaattes hagas kan boonsu miti. Galiin guddaan biyyattii kanaa industirii turizimiidha. Kunis taanaan maddawwan dinagdee biyyootii biroo irraa adda kan ta'e miti. Haa ta'u malee jiraattonni Monaakoo waggaatti galiin argatan addunyaarraa sadarkaa lammaffaa irratti ishee kaa'eera. Monaakootti namni tokko waggaatti $100,000 fi $65,000 ol kan argatu yoo ta'u, kunis biyyootii namoota galii dhuunfaa olaanaa argatan keessatti akka ramadamtu taasiseera. Galii dhuunfaa argachuun Monaakoo kan dursitu Liechtenstein biyya jedhamtu yoo ta'u, biyya Oostiriyaa fi Switzerland gidduutti argamtudha. Uummanni ishee afaan Jarman kan dubbatu biyyattiin kun lammiin ishee tokko waggaatti $100,000 fi $66,000 ol argachuun addunyaarraa tokkoffaadha. Wanti dhugaa hubachuu qabnu tokko Liechtenstein bal'ina lafaa Monaakoo waliin wal bira qabnee kan ilaalle yoo ta'e waaqaa fi lafadha. Kunis Liechtenstein Monaakoo harka 80 caalti. Galii nama dhuunfaa Monaakoos kan ajaa'ibsiisu kanadha. Arfaffaarratti kan argannu immoo Monaakoo industirii kaasinoo dhimma taasisedha. Kaasinoon daayirektaroonni fiilmii Hooliwud fiilmii waraabuuf yookiin hojjechuuf gosa ispoortii ta'edha. Wanti haaraa ta'e immoo lammiileen biyyattii gara manneen kaasinoo babbeekamoo addunyaa kanatti akka hin seenne dhorkamuu isaaniiti. Mootiin biyyattii lammiileen biyya kanaa irratti qumaarri kaasinoo dhiibbaa fiduu danda'u hubachuun akka gara qumaara kanaatti hin seenne dhorkaniiru. Haa ta'u malee qumaara kaasinoo kanaaf jecha namoota biyyoota adda addaa irraa dhufanirraa galii guddaa kan argattudha. Keessumaa bara 1868 kan baname kaasinoon Monte Carlo jedhamu maqaan isaa addunyaa irratti kan leellifamuu fi madda galii guddaasidha biyyattiif.
Ajaa'ibni Moonaakoo kan xumura argatu seetanii mee itti hafuufnu kam. Qabeenyi Monaakootti sosochoo yookiin baay'inni abbaa qabeenyaa Monaakootti argamu ajaa'ibaa fi kan nama dinqisiisudha. Monaakootti namoota sadii isin qunnaman keessaa tokko yoo xinnaate qabeenya miiliyoonaan lakkaa'amu kan qabudha. Kaan immoo abbaa biiliyooneraati. Gabaabumatti lammiilee Monaakoo keessa jiraatan keessaa 12,600 kan ta'an qabeenya biiliyoonaan lakkaa'amu kan horatanidha. Kanaafuu jireenyi Monaakoo hagasuma baay'ee qaalaadha. Monaakootti manni jireenyaa kaaree meetira tokko irratti ijaarame $13,000 kaffalchiisa. Kunis addunyaa irratti mana jireenyaa baay'ee qaalaa taasisa. Gatii manaa Niiwuorkitti fi Hong Kongitti argamu waliin yoo madaalles gonkumaa walitti hin dhufani. Niiwuorkitti manni jireenyaa kaaree meetira tokko irratti ijaarame kireeffachuuf $2,100 kaffalchiisa. Hong Kongitti immoo $6,000 akka kaffalchiisu ni himama. Bara 2017tti ragaan bayii kan agarsiisu Monaakootti gatii walii galaasii mana jireenyaa appaartamaa tokko $1,300,000 baasaa kan jedhudha. Appaartamaan mana ciisichaa xiqqoo qabu tokko Monaakootti $1,100,000 baasisa. Giddu galaa kan jedhamu immoo $2,200,000 barbaachisa dhuunfachuudhaaf. Guddaa yookiin bal'aadha kan jedhamu immoo hanga $23 olii barbaachisa. Akkuma jechaa turretti abbootiin biiliyoonotaa kunneen maallaqa isaanii kana magaalattii kanatti dhangalaasuu maaliif fedhanii kan jedhudha. Deebiin isaa baay'ee salphaadha. Biyyattii kanatti wanti gibira kaffalaa jedhu hin jiru. Dhaabbileen irraas taaksiin koorporeetii hin gaafatamu. Wanti biraa hafees maddi qabeenyaa eenyuyyuu hin gaafatamu. Abbootii biiliyoonoraatii fi magaalattiin kun akka jannataatti ilaalamti. Gara lammaffaatti wayita cinu immoo biyyattiin xiqqishuu kun taateewwan idil addunyaa gurguddoo qopheessuun kan beekamtudha. Kanneen keessaa immoo dorgommii konkolaataa Foormulaa 1 Giraand Piriiksii kan jedhamudha. Monaakoon dorgommii konkolaataa motora dhabeessaa waggaa waggaan kan keessummeessitu ta'us dorgommiin konkolaataa Foormulaa 1 garuu beekamtii idil addunyaa kan qabudha. Dorgommiin kun daandiiwwan magaalaa Moonte Kaarloo irratti waggaa waggaadhaan kan adeemsifamu yoo ta'u, lammiileen Monaakoo lama yaada burqisiisaniin jaarraa 20ffaatti kan eegalamee fi hanga ammaattis dorgommiin kun waggaa waggaadhaan kan adeemsifamaa jirudha. Waggaa waggaadhaan daawwattoonni 100,000tti lakkaa'amanii fi dorgomtoonni gara Monaakootti kan yaa'anidha. Daandiin dorgommichitti gaggeeffamus addunyaa irratti kan baay'ee qoran waan ta'aniif namoonni hedduun akka filatan taasiseera. Gara dhuma ajaa'ibaa dhumaatti ceenaa buufata miiliyoonota kan taate biyyattiin badhaatu kun bal'ina isheetiin magaalaa Vaatikaanitti aanuun biyya xiqqishuu addunyaa kanaati. Biyyattiin hanga bal'ina paarkii Seentiraal Niiwuork qabdu garuu immoo qabeenya Niiwuork caalu kan qabdu kun qophiiwwan adda addaatiin dabalatan godaanbaawwanii fi galaariiwwan hedduus hammattee argamti. Keessumaa immoo magaalaan umurii dheeraa kan qabu Monaakoo Viilee jedhamee waamamu godaanbaa galaanaa mootii Albert daawwattootaa fi banaa kan ta'e mana masaraa mootummaa daarii galaanaa Laarvootoo jedhamu bakka magariisa Monaakoo akkasumas manni opeeraa Moonte Kaarloo daawwattoota hedduu qalbii mo'achuun Monaakoo buufata abbootii miiliyooneraa fi hawwatamtuu taasiseera. Kabajamtoota maatii chaanaalii ajaa'ibaa keenya dhimma bal'ina isheetiin baay'ee xiqqaa kan taate abbootii qabeenyaan kan guutamte dhimma Monaakoo ilaalchisuun kan qindeeffannee isin daawwachiifne kanumaan xumurameera. Hanga xumuraatti waan waliin turtanii fi isin galateeffachaa fuulduratti chaanaalii keenyaan osoo nuuf dhiyaatee yookiin beekuu qabnaa kan jettan yoo jiraate eeruu akka nuuf ergitan gaafachaa akkasumas chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan sabskiraayib gochuunii fi mallattoo bilbiltuu tuquun maatummaa keessan jabeessaa jenna. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.